An haala wal'aansa fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi kaan irratti abukaatoo isaanii keessaa tokko. Kanaaf sanbattan lamaan yaala malee turan jechuudha. Himtoonni isaanii dhuunfaatti yaalaa turani. Erga danqaan akkasii mana mala sirreessaa kanaan kan uumamu ta'ee nuti tajaajila kennuu hin dandeenyu. Kaafaa'uun mootummaan gaaffii koo deebisu malee sochiin duula filannoo goonu ammatti hin jiru jechuu. Amma rakkoon hiikamutti filannaan qabnu gaafachaa dhumaa nama nuti boordii filannoo isaa ta'u mootummaa isaa ta'u gaafachuutti fufna. Waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irrattis gabaasa qabna. Orooroon yoomii fi eessatti qabatama? Fardiif gaachannoo qorataa seenaarraa iyyaafanneera. Odeessaalee gaggabaaboo addunyaa biroos qabna. An Zalaalam Taaddisaatiif Raafoolii Dhugaasaa qopheessee turtii gaarii. Dhimma wal'aansa fayyaa obbo Baqqalaa Garbaafaatti deebina. Jalqaba irratti yeroo dheeraaf dhimmi waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irra ture ammallee furmaata hin arganne. Ammallee loltootni Sudaan daangaa darbanii siqachaa jiraachuu akkasumas lammiilee fi qabeenya Itoophiyaa irraa miidhaa geessaa akka jiran ni dhaga'ama. Mootummootni biyyoota lamaanii waldhabdee kana karaa marii nagaan furuuf akka karoorfatan himanis hanga ammaatti wanti geeddarame hin jiru jedhu jiraattootnii fi aangawoonni naannichaa. Galaanaa Balaay odeessa dabalataa qaba. Humnoonni Sudaan daangaa irratti meeshaa waraanaa gurguddaa dhukaasaa jiraachuu jiraattonnii fi aangaan naannichaa BBC'tti himaniiru. Bulchaan godina Gondar Lixaa obbo Dassaalany Xaasaw guyyaa 3 dura loltootni Sudaan nama tokko ajjeesanii 2 kan madeessan ta'uu BBC'tti himaniiru. Dhiyeenya naannoo Odittaa Waldee jedhamutti loltoota Sudaaniin qonnaan bultoonni 2 rukutamanii tokko lubbuunsaa darbeera. 2 yookiin immoo 3 kan ta'an immoo ugguramaniiru. Dubartii qonnarra turte daa'ima ishee wajjiniin fudhatanii deebi'aniiru. Ammas ammoo sochii loltuu dabaluu, da'oo qotachuu, daandii qulqulleessuu fi loltoota isaanii qindeessuun gara waraanaatti seenuudhaaf malee marii nagaaf qophaa'aa akka hin jirre agarsiisa. Darbee naannoo Qwaaraa Masgabiyaatti lammiilee nagaa keenya irratti dhukaasa banaa jiru. Qonnaan bultoonni fi namoonni 180 hanga 200 ta'an qe'ee isaanii irratti miidhaan irra ga'eera. Walumaa galatti qabeenya Itoophiyaa gara birrii biliyoona 1tti lakkaa'amurra miidhaan ga'eera. Jiraataa aanaa Midragannat Kataan obbo Faasikaa Ashaagreen raayyaan ittisa biyyaa naannicha jiraatus waraanni Sudaan magaalaa Salaam Barri jedhamtu guutummaatti to'achuun BBC'tti himaniiru. የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ኃይሉን አደራጅቶ humni waraanaa Sudaan humna isaa qindeeffatee bakka Abooter jedhamtu buufatee jira. Magaalaa Salaam Barri keessaa namoonni baqatanii amma to'annaa isaanii jala jirti. Booda irra raayyaan ittisa biyyaa seeraan hidhatee dhufus walitti hin buune. Bakka Wafar Maaliqaa jedhamtu buufatan. Jarri guyyaa guyyaan meeshaa gurguddaa dhukaasaa oolu. Raayyaan ittisa biyyaa garuu mootummaan nun ajajne jecha hanga ammaatti homaa waan hojjetan hin qaban. Dhiyeenya raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo daangaatti sochii eegaluun isaa bal'inaan ni himama. Dhaabbatii oduu mootummaa Sudaan Sunaa eengadda ministeera biyya alaa biyyattii eeruun gabaasa dhiyeesseen Sudaan sochii daangaa ishee irratti dubbii kaasuuf Itoophiyaan taasisu akka balaaleffatu ibsuun kunis hariiroo gaarii biyyoota lamaan jidduu jiru kan faalleessudha jedhaniiru. Dhimma raayyaan ittisaa Itoophiyaa naannoo daangaa irratti sochii addaa taasisaa jira jedhu irratti bulchaan godina Gondar Lixaa obbo Dassaalany kana jedhu. Raayyaan ittisaa keenya hangammaatti tarkaanfii fudhate hin qabu. Hangammaatti hojii ittisaallee haala gochuu hin dandeenye keessa ture. Sochii mootummaan karaa nagaa fi mariin furuudhaaf jalqabe eeguun alatti sochiin biraa otoo jiraateera ta'e naannoo daangaa sana irratti wantoota uumaman kamuu qixeessuun ni danda'ama. Torban 2 dura hoogganaa waraana olaanaa Sudaan eeruun daangaa hawaasa Itoophiyaa waliin irraa lafa ishee akka deebifattu miidiyaan Sudaan gabaasuun isaanii yaadatama. Itoophiyaan gama isheen wal dhibdee uumame kana mariin hiikuu dura Sudaan lafa qabatte gadhiisuu akka qabdu ibsiteetti. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii yeroo sanitti ibsa kennaniin Sudaan gara durii isheetti yoo hin deebitu ta'e mariif gadi taa'uun akka hin danda'amne dubbatanii turani. Kan ittaanuun obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed fa'aa yoo dhukkubsatan hakiima dhuunfaa isaanii fi mana yaalaa barbaadanitti akka yaalaman manni murtii ajaja kennee akka ture abukaatoon isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa BBC'tti himaniiru. Jimaata galgala obbo Baqqalaa Garbaa waan dhukkubsataniif mana yaalaa geessuuf yoo hakiimonni gaafatan manni sirreessaa diduus himanii jiru. Waan har'aa irrattis gaafanneerra.
Hakiima dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii isaan barbaadanitti akka yaalaman manni murtii ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee manni amala sirreessaa gaafa jimaata darbe kana obbo Baqqalaan dhukkubsatanii waan laafataniif mana hakiimii dhuunfaa isaanii akka deemanii fuudhanii yookaan galgala keessa sa'aatii lamatti deemuu dandeessanii qaama olaanaatiin dhorke jedhee manni amala sirreessaa sun dhorke. Kanaaf sanbattan lamaan yaala malee turan jechuudha. Hakiimtonni isaanii dhuunfaatti yaalaa turanis erga danqaan akkasii mana amala sirreessaa kanaan kan uumamu ta'ee nuti tajaajila kennuu hin dandeenyu kana gidduutti rakkinni yoo dhufetti gaafatamummaan hin fudhannu jedhanii tajaajila kennaa turan addaan kutanii kanaaf sanbata kana lamaan hundi isaaniiyyuu tajaajila yaalaa malee turan jechuudha. Kanaaf laaffatanii waan jiraniif kaleessa ganama mana murtii eeyyannoo barreessine manni murtii irra deebi'ee kana dura ajaja kennaa ture yeroo adda addaatti ajaja kennee ture hakiimii dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii dhuunfaa isaaniitti akka yaalaman. Bu'uuruma kanaan isuma kana irra deebisee kana hubatee ammallee hakiimii dhuunfaa isaaniitii fi mana hakiimii isaan barbaadanitti yookaan filatanitti iddoo nageenyi isaanii fi nageenyi biyyaa eegamuu danda'utti yaala akka argatan jedhee ajaja sana kenne jechuudha kaleessa manni murtii. Akka hojiirra oolu ta'eera moo ergasii deebi'anii hin deemne hakiimonni dhuunfaa isaanii? Ergasii jechuun edaa galgala irraa qabanii achuma jiru mana yaalaa dhuunfaa sana geessuudhaaf yaalaa jiru kaleessa irraa qabanii piroosiijarii tokko tokkotti jira waan ta'eef isa raawwachiisuudhaaf achuma jiru. Fayyaan isaanii maal fakkaata isa torban darbeerra? Fayyaan isaanii akkuma nama tokkotti ilaala hakiimiitii fayyaa isaanii mirkaneessuu qaba ture fayyaan isaanii baay'ee akka nama dhuunfaatti akka nama ogummaa fayyaa hin qabnetti yoo ilaalu baay'ee sodaachisaadha yaaddeessaadha fayyaan isaanii garmalee laafanii hin jijjiisu malee ol jedhanii nama dhufu. Tarii waa'ee beellama isaanii waa'ee dhimma isaanii irratti waan ta'e haasa'amee beellamni gaafa 22tti beellamamee jira amma sanatti waan ta'u hin beeknu gaafa 22 garuu beellama qabu mana murtiiti. Kun kanaan osoo jiru har'a sa'a booda obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatanii yaaliif jecha hospitaala Xoor Haayilooch akka galfaman maatiirraa mirkaneeffadheera jedhan obbo Tuuliin yaalii akkamii argataa jiru kan jedhuu fi hakiimota dhuunfaa isaaniirraa qulqulleessuuf yaallee qunnamuu hin dandeenye kan jedhan obbo Tuuliin maatiin garuu achi galfamuu isaanii mirkaneessineera naan jedhan jechuun BBCtti dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaa obbo Jawaar Maammadii fi Hamzaa Adaanaa fa'a ergaa lagannaa nyaataa jalqabanii guyyoonni 20 darbaniiru. Oduu gaggabaaboo isinitti hima Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo lagaa Koongoo irratti bidiruun dhidhimte yoo xiqqaate namootni 60 ta'an du'uun namootni 300 baraaramuu qondaalonni mootummaa himan. Bidiruun kun baha magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaatti osoo galgala imalarra jirtu dhagaatti bu'uun akka miidhaan irra ga'e jiraattonni himaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron lixa biyyoota Afrikaa keessatti loltoonni bobbaasan lakkoofsaan akka xiqqaatuuf ammatti hin karoorsine jedhan loltootni Faransaay 5,000 waggoota 8f biyyoota akka Burkina Faso, Chad, Maalii, Mooritaaniyaa fi Niijer keessatti hidhattoota ISIS waraanaa turan isaan keessaa 55 ajjeefamaniiru. Hooggantuun Maayinaamaar hidhamte Aung San Suu Kyi yakka lammataa biraan himatamte karaa viidiyoo mana murtiitti kan dhiyaate San Suu Kyiin yakki lammataa ittiin himatamte seera ittisa balaa uumamaa cabsite kan jedhu malee maal akka ta'e addatti hin baramne. Kan itti aanuun filannoo Itiyoophiyaa caamsa dhufu gara xumuraa gaggeeffamu irratti hirmaachuuf duula na filadhaa fi galmee kaadhimamtoota akka hin jalqabne KFO'n hime. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa hanga mootummaan gaaffii keenyaaf deebii kennutti sochii gochuu hin dandeenyu jedhan. Gaaffii gurguddoon paartichaas hooggansii fi miseensonni paartichaa hidhamuu fi waajjiraaleen cufamuu ta'uu himaniiru. Mootummaa bicaa boordiin mootummaa wanti gaafanne jira. Ammanni jeeqee yaallutti homaa socho'an jira. Gaaffiin keessan maali? Gaaffii warra hidhamaa gaafanneerra waajjira cufame akka saaqamu gaafanneerra dirreen siyaasaa dhiphate akka fooyya'u gaafanneerra warri boordiin filannoos bobbaase mirchaa gaggeessan jedhee bobbaases iddoo baay'ee rakkoo qabu. Rakkoo akkamiitu mudata isaan? Idduma isaanii walitti dhufan iyyuu hin beeknu. Gaaffiin keessan achirratti maalidha? Maal haa ta'u jettu? Nuti nama bilisa ta'uu nama beekamee nama filannaa deemsisuuf gaggeessuu danda'u haa ta'u jenna. Bilisa ta'uun isaa nuuf baay'ee murteessaadha. Akkatti isaan itti deeman immoo waan nama quubsu miti. Isin waliin hin mari'anne yeroo namoonni kunneen filaman waan beektan hin qabdani? Liistiin isaanii nutti argame malee maqaa isaanii eessaa akka dhufanii eenyu akka ta'anii maal akka ta'anii isaan warraa baranne malee waan beeknu waan. Gaaffii kanan dhiyeessineef isin isaaniif deebiin isinii kenname hin jiru? Eessaa turree deebiin
lakkoofsaan nuun kennan. Tole gama biraanii waajjira cufamuu fi miseensota hidhamuu wajjin wal qabatee boordiin filannoo KFO'n akkasumas ABO maqaa dhahanii waajjirri jara cufamuu malee lakkoofsa mana ganda addootii cufamee teessoo isaa nuuf hin kennine kan jedhu Aadde Burtukaan kaasanii ture. Isin maal jettu? Akkana waajjirri nutti cufame beeku dhimmeerraa tasbaasaa turre achi cufamee sinii kanaa ta'uu waan jedhan humna sin qaban ta'ee fedhii humnas akka barbaachisetti ilaalaa jiru. Malee eessaa cufamee nus gaafachuu danda'u. Gara sanatti yeroo baay'een deemanii jechuu qofi. Warri mormituun ragaan qabanii, tiitiin qabanii, maaliin ta'anii fayyadu malee nama liistii kennaafii turre nam tokko ibsisanii beekanii. Isaan garuu teessoo isaanii waajjira cufame ibsuu irratti paartileen kunniin kaka'umsa hin qabanidha kan jedhanii isin galchitanii ture jechuudha. Galchinee turre kaka'umsas qabnaa fedhiis qabnaa garuu dirreen rakkoon keenya hiikamu malee waan goonuu hin qabnu jechuudha. Waajjirroo hagamtu cufame? Akka waajjiraatti dhibbaa olidha. Filannoo paartileen tokko duula jalqabanii jiru kan mootummaa jalqabee jira. Haga yoomitti callistanii turtu moo maal eegdure filannoo kana akkamitti eegaa ture? Amma rakkoon hiikamutti filannoo hin qabnu. Gaafachaa dhumaa nama nu dubbisee boordii filannoo isaa ta'u mootummaa isaa ta'u gaafachuutti fufna. Isa xumuraarraan baanee jira. Ororoo yookaan qabannaa Harooressa laalla. Ororoon yoomii fi eenyuun qabatama? Torbee darbe giiftii duree Zinaash Taayyaachoo yeroo ijaarsa mana barumsaatiif naannawa Ambootti dhagaa bu'uuraa ka'an hawaasni naannoo gaachanaa fi farda badhaasee ture. Dhimma kana dubartiidhaaf fardi gaachannii fi eeboonni badhaafamaa fi hin badhaafamuu kan jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti gama lamaa mormii kaaseera. Qorataa seenaa obbo Alamaayyoo Haayilee Waayillikoo Buzuwarq olaanaa dubbiseera kunooti. Ororoon bakka biraatti Horooressa jedhama. Dhaabata yookaan qabata abbaa gadaati yookaan hayyuuti. Abbaan gadaa ittiin kaksiisa kakaa yookaan immoo waadaa ittiin wannoo jedhu yookaan jilaafis eebbaafis waaqeffannaafis hoggaa deemuun ororoo kana qabata abbaan gadaa abbummaadhaa jechuudha. Ororoon kun gara gadiitiif gara gubbaatiin mallattoolee lama qaba sun dhiiraaf dubara waan ibsudha. Karaa mataatiin kallachaa ibsa. Odaa ibsa. Karaa dhaqaatiin immoo gosa Oromoo jaarmiyaalee lakkuu akka ta'e dhiiraaf dubartii ibsa. Itti fufiinsa dhalootaa ibsaa jechuudha. Dubartoonni qabachuu hin danda'u amma yeroo tokko dubartoonni qabatanii hin argamu. Lakki isaan ororoon qabatan. Ororuma yaa fakkaatu malee siiqqee qabatti dubartiin jechuudha. Walgita aangoon ororoo fi siiqqeen walgita wal fakkaata. Akkuma ororoon abbaa gadaa mirga waa hunda raawwachuu qabu. Asii keessisa kan jechuudha. Kun mirga dubartii fi mirga dhiiraa walqixa ta'uusaa kan ibsudha. Gadaa keessatti dhiirri kamuu ororoo qabachuu hin danda'a jechuudha. Malee abbaa gadaa qofa yoo. Dhiirri hundi hin qabatu. Warra safuu qabuudhaan ulee jilaatiin bee ororoon. Warra aangoo ofii hayyootatu qabata. Ulee jilaati warra jilaaf socho'uudha kan qabatu malee ittiin waltumuuf ittiin weddisuu fi miti. Gaachanaa fi farda ka jedhullee amma dhiiraaf dubartootaaf kennaadhaan kennuun waan akkasanillee aadaadhaan akkamitti ilaalama. Giifti dureedhaaf amma yeroo darbe yoo kennan fa'aa mul'ataa ture namoonni qeeqaa turani waan kun aadaadhaan sirriidha. Kennamuuf dubartiidhaaf gaachannis waraannis hin kennamuuf. Kennamnaani dogoggoraa gaachannis waraannis dhiiraaf kan kennamu kormirree haa ta'u fardirree haa ta'u kan kennamuuf dhiiraaf kennama. Dubartiidhaaf yeroo baay'ee raadatu kennama. Faaya adda addaatu kennama. Dogoggora kanaanis argaan jira bakka tokkotti. Dubartiin haadha nagaati. Nagaadha. Nagaa buusudha hojii ishee. Akka aadaa Oromootti dubartiin duula hin deemti? Wanni hamtuun yoo dhufte malee duula hin deemtu. Duula kanatti dhiyeessii wayitiif si dhiyeessiti. Faayidaaf si faarsuudhaaf gootummaa kee ilaaluu qabdi. Dhiirris dubartiin hin deebi'u dubartiin naannoo daannan. Akka injifatee galu gorsiti. Booroo irratti baatee ilaali. Yeroo isheen itti seentus hin jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irraati isiniif darbu galgala kanaaf qopheessinee xumurree jira. Saganticha kan qopheesseef Raafolee Dhugaasaati. Kan isiniif dhiyeesse an Zalaalam Taaddisaan ture. Odeeffannoowwan dabalataa biroof immoo marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwadhaa isiniin jenna. Halkan gaarii qabaadhaa. Boru sa'aatii wal fakkaataatti walitti deebina. Nagaatti.